Kota amma xumuree jira waliin nyaannu kota kana waliin nyaanna xumuree jira amma nyaatara fi kanaaf akkana fakkaataa waxiillee hojjedhe xumuree jira raafuun kunillee kalee ture raafuun maramaa ture kanaaf kota waliin nyaannaa marti keessan ashama harka funee akkam jirtan ilmaan oromoo akkam nagaa qabdu annagaa koo dhageellata waaqaa nageenya na bira jiru sanbirallee ajiraatu akkam turtan akkam saa kana geessan anu nagaa koo dhageellata waaqayyo ijoollee hojiin koo har'aa ijoollee shamarranii ilaallata keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan jechuudha namoonni akka kooti yeroo baay'ee furnoo duqeetii kanarraa akkamittiin biddeena toshitaa nuuf ta'uu didee ijoollee baay'eenaan jettan jechuudha warri keessan yeroo haasofnu jechuudha rammoo akka chaansii ta'ee asirraanii miidiyaa bal'aa irratti hojjechuu fi karoorfadhee jechuudha isinittiin himaa yeroo baay'ee garuu duqeetii baay'ee yaalee jira hundi isaayyuu naaf ta'ee jira keessaa immoo kanan ani jaaladhee isa kana jechuudha isa kana baay'ee jaaladhee maaliif akkuma biddeena Itoophiyaatti bareeda biddeen isaallee baay'ee ariifidha jechuudha yeroo tolchitanii inturalleedha guyyaa 5 guyyaa 6 bakka akkuma biddeena xaafiitti baay'ee bareedasi baay'ee yoo nyaatan illee namaaf gaariidha kanaaf yeroo baay'ee kan hin fayyadamaan asitti jechuudha kana injira madaabaraa guddaan illee sa'aatiin itti bitamu injira kanuma fakkaatee jechuudha baay'ee mirxiidha maqaa isaa kun akka kana akkuma asirratti agartan kana akka kanaan jira maaliin godhaa amma walumaan ulaaluuf deemna waan hin hojjedhu isiniin agarsiisaa jechuudha qodaa duwwaa asitti qopheeffadheera qodaa kana irratti immoo maal jedhama isa akkasittiin ittiin gingishaa jedhama isa sana kaawwadheera isa kana gingishee ka'ee gaazii keessaan kaa'aa jechuudha fireenii isa jedhamu walumaan ulaaluu deemna jechuudha akkamittiin akka inni biddeena ta'u walumaan laalla dhugaan siniin jedhaanii ergeen fayyadamuu qabee waggaa tokkoo fi akkas ji'a 8 waan ta'ee jira jalqaba garuu an illeen hin beeku akkasuma miidiyaa irra laaleetiin iyyuu na yaaleenaan naaf mijatee jechuudha haalli hojiisaa nan dhibne yoo sunaaf ta'ee baqqaachumaan itti fufee normaalii akkuma Itoophiyaa keessatti yeroo hunda bakka nan fayyadama jarrillee naa fidaawwan jedhee naa fidu bakka nyaatawwan kaan irraa bilisa ta'een kanuma fayyadamaa jechuudha biddeena kanaaf isinillee yaaladha isin fayyadaa baay'ee ariifidha warri mana namaa keessa jirtan ijoolleen biyya arabaa jirtanii jechuudha warroon akka kooti warri Itoophiyaa keessa jirtanis akka chaasii viidiyoo kana yoo agartan guyyaa rakkinaaf isinii ta'a maaliif yaaluun bareedadha waan kamiyyuu kanaaf yaalaan isiniin jedha haala kanaan baay'ee ariifidha namatti tola biddeenumti isaayyuu jechuudha haala kanaan kan godhee xiqqoo duqeetillee kan biraa kan hammafamee jiru nan qaba waan ta'eef har'a badaan baay'isu kana hunda isaa hin fixu dura xiqqoo lafaa nan qaba waan ta'eef jechuudha akkasiin isa kana akkasittiin garuu hoomaan qabu gisee tokko darbee inni qaba sanaaf akkas godhee haala kanaan yoonee fireenii keessa keenyaa jechuudha daqiiqaa 30 akkas yoo faarattiin baay'ee haalli isaa gadi qannasne sa'aatii tokko soo keessa ture oomayyuun ta'u baay'ee ariifidha ka isa kana amma gaazii keessa keenyaa jechuudha walumaan laalla ifama amma asitti sagalee biraatu gala homaa gochuu hin dandeenye gaaziin keenya ala waan jiruuf ala jira iddoon teessumasa akka kanaan amma gaazii keessa kaa'eera baay'een tursiisu sa'aatii walakkaanan tursiisa asii quxurii isaa gadi qannaseera waan ta'eef sa'a tokko darbaan tursiisu nama baasaa jechuudha yeroo baasinillee bifa akkamii akka agarsiisu walumaan laalla amma kinoo keessaa baasee jira duqeeticha gaazii keessa sa'aatii tokkoof hin teessisee baay'ee gadi qannasee waan ta'eef sa'aatii tokko teessisee hin baasee oomayyuu bifa badaan jijjiirranne beektanii akka hin gubanne jechuudha maaliif gaazii baay'inaan 0 irra waan kaa'eef homaan ta'u hin gurraachofne jechuudha hin gubanne kanaaf amma akka kanaan teessisee sa'aatii tokko lafa taa'a nan qorrisiisan mallee deebisee jechuudha sa'a tokko hin tura haga inni qorrutti jechuudha yeroo inni qorree nan bukeessaa jechuudha irshoo nan qaba kanumaan biddeen irraa toshee irraa dhiifadhe nan qaba irshoo sanaa nan bukeessaa jechuudha jalqaba garuu wanni nan isinitti hin beektu irshoo irraa kan jalqabu
irshoosaa yoo bade ta'ee irshoosaa qajeelee toonee hojjetamne taanaan biddeenichi illee isiniif hin bareedu jechuudha. Jalqaba gaafa irshoo uumtanii jechuudha. Irshoo kanallee uumusaa baay'ee salphaadha. Sa'aatii dheeraa osoo hin taane sa'aatii xiqqoo fudhata. Irshoodhuma ittiin daabboo tolchanii jechuudha. Isuma furnoodha. Isumarraa uumtu jechuudha irshoo biddeenaa. Baay'een ulfaatu. Garuu jalqaba isaa isarraa gore taanaan biddeenichi illee hin bareedu. Kanatti ijoollee baay'een jechuudha. Toshinee nu ta'uu didee ija baasuu didee ijoolleen gariin immoo akka daabbootitti kuf jedha akka biddeenatitti dhandhamnisaa jechuudha. Nuti kan nuun jedhu. Kanaaf maal ta'eetiin irshoorraa yoo badee jechuudha. Yoo jalqaba duraa irshoorraa badee sirriidha dhandhamnisaa dhandhama biraa agarsiisaa jechuudha. Akka biddeenaa osoo hin taane akka daabbootitti damma jechuudha qabeettanii. Kanaaf isa sana akka hin taane jalqaba irshoo sirreeffachuu qabdu. Irshoo sirreeffattanii eegee kaatanitti salphaadha jechuudha. Bakka irshoo sana jalqaba si'a tokko yoo qopheeffattan ni kaawwattu irraa toshitanii ni kaawwattu firiijii keessa waan ta'eef homaan ta'u. Yeroo bukeessu barbaadan achuma keessaa baastaniiti haala keessanii xiqqoo gizeenni baradoo qorra irraa xiqqoo shigara ho'atitti hiiqee ittiin bukeessitu jechuudha. Ani amma nan qabaa isiniin agarsiisa jechuudha. Jalqaba gaafan jalqaba dura biddeen toshuudhaaf karoorfadhuudha kanan irshoo sana uume erga sanaa irshoo sanaa yeroo biddeen toshee ka'e irraa inni fadhee kaawwadha. Irshoo biraa ganaa akka haaraatti hojjechuu nan dhamaasu jechuudha. Maaliif jalqaba yoon ol kaawwadhe jechuudha. Irshoo akka haala kanaanii irraa tolchee ka'ee jechuudha. Kana feesanaan akka kanattiin ol kaa'aa jechuudha. Kun amma irshoo isuma biyya keenyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf irshoo biyya keenyaa biddeen yoo toshinee kaane hin danfaanu ol keenya jechuudha. Deemnee bariitummoo isumarratti bukeessinaa jechuudha. Kanaaf akka haala sanaaniin irraa toshee ka'eennaan kana firiijii keessa kaa'ee jechuudha. Isa baradoo osoo hin taane firiijii isa jalaa jechuudha. Akka qorreetiin iyyuu hin banne jechuudha. Inta balaasha jechuudha achi keessa yoo taa'e ala yoo taa'e garuu daqiiqaa muraasa iyyuu hin turu hin bada. Kanaaf amma ani booda gizee duqeetiin kun qorree ka'ee kanatti dabaleen bukeessaa jechuudha. Bishaan qorraadhaan bishaan ho'aatti hin godhu. Surumayyuu bishaan ho'aatti godhamuu hin qabu. Bishaan qorraadha kan isinitti gootanii kan ittiin bukeessitan jechuudha. Bishaan qorraa ta'uu qaba. Bishaan ho'aa taanaan wal fudhatee bada waa tokko faayidaan argattan. Bishaan qorraadhaan bukeessitu bakka sana booda fakkeenyaaf har'a sa'aatii 12tti yoon bukeesse galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 12tti yoon bukeesse boru naannoo sa'a 8 way sa'a 6 kanarra nan tosha akka Itoophiyaatti sa'aatii kan isin himaa jiru. Maaliif asitti sa'aanitti akkuma biyyaatti garaagara waan ta'eef kan Bahaarinii fi kan Dubaayii akkasumatti garaagara waan ta'eef ani kan jiru Bahaarinii. Kanaaf akka Itoophiyaatti 12tti nan bukeessa har'a borumooyyuu sa'aatii 6 booda nan tosha jechuudha. Bukeessetu eessan kaa alumaan kaa shaffaneetini alumaan kaa firiijii keessa osoo hin taane alan kaa jechuudha. Ijoolleen tokko tokko immoo bukeessitanii kaatanii firiijii keessa faa keenya jettu. Firiijii keessa erga keechanitti hin bukaa'u. Qorree dhumataa malee faayidaa tokko agarsiisu sanatti jechuudha. Kanaaf haala kanaan yeroo bukeessullees yeroo inni qorree walumaan laallaa jechuudha. Amma immoo kinoo bukeessuuf hin deema. Amma nan bukeessaa. Daakunillee qorree jira akkuma argitan kana lafa kaayee qorrisiisee jira. Amma irshoon isa duraan qabu sana fideen itti dabalaa jechuudha. Haala kanaan bishaan illee isuma dhugamu qulqulluu akka kanaatiin kaninaan bishaan qorraa jechuudha. Bishaan akka kanaatuun iddoo dhugamtu irraa waan ta'eef haala kanaan bishaan buufadhee qorraadhuma buufadhee lafa kaa'aa achi ka'eetiin nan bukeessaa jechuudha. Bootaan immoo beektanii akka bootaan hin qoshosneefan iddoo bishaanitti siif gadhee haala kanaan amma as kaa'atee ka'ee nan bukeessaa jechuudha. Akkuma kaameraa waan ofii kootii qabee jiruuf badaa akkasitti namatti hin tolu. Haala kanaan amma nan bukeessaa sirriitti sukkuumeetiin kan inni bukeessuu qabu. Yoo hin sukkuumnamni ta'e hin bareedu beektanii haala kanaan sukkuumuu qaba. Sirriitti sukkuumuu qabdu. Bishaanillee osoo ittiin baay'isiin jalqaba jechuudha. Sirriitti sukkuumtanii booda bishaanitti qalzettanii xiqqeessitanii xiqqeechaa deemtu jechuudha. Kinoo amma bukeessee xumuree jira. Maaliif daqiiqaan akka hin dheeranneefan addaan kutaatii itti deebisee inni dhonnodhe haala kanaan gara malee illee hin furdistan
garamaa isin qallistan akkasuma kanatti jechuudha geddu galeessa kanaan keessu jechuudha amma boru sa'aatii 6 boodatitti akkuma tan kaa'aa jechuudha namni innan qadaaditini bakka bishaan itti dabalu gaafan toshuu ka'e garuu innan qallisaa jechuudha bishaan itti dabaleetini kanaaf haala kanaanii kan isin hojjettanii jechuudha boru yoommoo yeroon toshuu akkamittiin akkam toshuu isinin agarsiisaa jechuudha kanaaf haaluma salphaa ta'een biddeena dharraa biddeena bahuu hin dandeessu jechuudha maaliif wanni kamiyyuu jireenyi biyya ormaa keessaa hin ulfaata garuu ulfaatullee gisee tokko warri isinitti tolee firii taatan haala kanaan hojjettaniyyuu biddeen toshitanii nyaachuu hin dandeessanii sa'aatuma qabdan irraa qooddattanii isiniin jedha borummoo yeroon toshuu isiniin agarsiisaa akkamittiin akkan toshee bareedinni biddeenichaas maal akka fakkaatu walumaanuu laallaa nagaannaaf tura hamma burga namaatti. Biddeenni keenya toshaarra ga'ee jira haala kanaan kanaan toshaatii jiru laaluu dandeessu jechuudha biddeen Itoophiyaatti waan humni garaagarummaa qabuyyuu hin jiru akka haala kanaan toshu kanaaf haala salphaa ta'een kanaan itti toshu immoo isaa kanaa jechuudha maxabashaa irratti intini hojjetanidha waan ta'eef rakkoon qabu waan nan biddeen argachuudha kan barbaadamu gisee hunda ruuzii nyaachuun isin ulfaata waan ta'eef haala kanaan toshu akka kanatti haala salphaa ta'een warroon isinitti tolu hojjettanii nyaachuu ni dandeessuun isiniin jedha asitti immoo waxii hojjechaara gaaziin keenya akkuma isinitti mee ala jira waan ta'eef waxii dinnichaatti kaanee hojjedhu dinnicha qayyee jechuudha haala kanaan bakka akkana fakkaata biddeenni keenya kinoo akka kana bareeda akka kanatti haala salphaa ta'een toshuun nyaachuun wayyaan isiniin jedha elee biyya Itoophiyaa immoo nuun jennu naasasnu maaliif hin bareedu ijaan baasu yoo astassan haaluma kanaan haala salphaa ta'een arraabasaniituma itti dibuu bichaadha jechuudha. Bakka kanatti haala kanaan kaninani toshee nyaachatti jiru isiniin jedha. Dhugaa baay'ee tokko argeen hojjechuu kan biddeena kana toshuu qabee waggaa tokkoo fi 8 ta'eera. Bakka achumaan itti fufee sirumayyuu jechuudha. Amma nyaata biraa ruuzii minaamu fayyadamaa hin jiru. Normally kan mon fayyadama isaan illee ni beeku gizee duqeetiin dhume naa fidu anillee yoo dhume fidaan jedhanii jarris baay'ee nama gaarii waan ta'aniif haala kanaanin isiniin jedha akkasitti toshee guyyaa 5 guyyaa 6 na fayyada rafeen toshoo jechuudha haaluma salphaa ta'een toshaa bakka akka kanatti isiniin jedha waxiin kan kommoo waxii dinnichaatii timaatimii reefutti naqee waraqee akka kanatti dinnicha qayyee hojjechuu waan barbaadeef haaluma salphaa ta'een bakka maaliif akka biyya keessattis normaalii qajeelchinee hojjechuu baanne beektu gisee tokko haala kana nyaachuun ariifidha. Kanaaf warroonni haala isaa faaratti nuuf hin galle jettanii irshoo isaa jalqaba irshoo uumuu isaatti isiniin jedheera waannanii irshoo isaa yoo isiniif ta'e haalli biddeenaa rakkoon qabu dura irshoodha kan isin bareechuu qabdanii. Kanaaf irshoo isaa immoo akkattiin immoo isinittiin hima warra barbaadan yoo jiraattan koomentii jalatti na barreessaa. Haalan ittiin irshoo sana uume isinittiin hima haala salphaadhaanii kanaaf koomentii jalatti na barreessaa nutti hin jedhaati isinifan no jedhachuudha. Fi irshoosa warri haala irshoosa sirreeffachuu barbaadan jalqaba irshoosa isin sirrateenaan biddeeni takkayyuu isin dhibu hin bareeda jechuudha yoo nama takkayyuu rakkoon qabu irshoosa immoo warri akkaataa ittiin hojjetamu nutti himi jettan isiniif hima koomentii jalatti na barreessaa warroonni irshoosa haala ittiin hojjetan baruu barbaadan jechuudha kanaaf na barreessuu dandeessu koomentii jalatti isinitti hima na barreessan isinin jedha biddeeni keenya hinoo kana fakkaata waan dhageeffattanii na hordoftaniif galatoomaan isinin jedha turtii gaariin isiniif hawwaa haala kanaan toshaa fayyadamaa shakkii tokko malee isinin jedha warri haalli isiniif mijate akka kanatti isinin jedha nagaannaaf tura.